وعمل ما سيقولوا جرا ندعي أنا كنا بودر كله بول والتبايون كمالي تمارو بقولوا جرا أنا كوي ندعي فرتو كوبا كاسي لنتي كويسي نمول جريرو والله أتلا دي مني أكغاف دوراني سه إسي لين باي بالكارا قبضة كنا ميجا كرتے باي إيشي أنت جالته ربي كم كيا غورو بالكارا قبضي بالكارا قبضي باي أكدوراني سه برام طلاب ركض كبجم تطا في دعوة تذكير نزورة جو بقى جرات تاني نجين ربي لا فسنجر تاني بقى سنجر تاني سيمبر نوفا جو جاكو يا الله مال كبرتي رفتي مال كبرتي دي بيتي وجدان حياتي أكمل بكم مي سلام جديد دعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل نجاحية جدا أنا جلات بقى جلات Akkasii jaallatamtoota fi kabajamtoota keenya uummata qaalii Oromootiin guyyaa raawwanteef eegaa itti seenanii waan tokko sila galummaan gahuun gaariidha. Har'a immoo daa'imatti akka uffata bittuu fi hayaatitti mudaafachi sa'aatii boqonnaa daqiiqaa muraasa daqiiqaa 30 ol boqonnaa hin qabu. Sanuma keessan achi as fiigeetiin tanatti midhee ka'ee dhufe hayaat daa'imatti deengata aaraaf diddee deemiini bakka waan jira hundaayyuu godhiifi ani beekta waan kana eeguma ta'e eeguma itti seenee malee baay'ee gammachuu duraanii san ittiin qabu. Maaliif yoo jetti daa'imatti dhugaa dubbachuu fi bara 2004 gaafa eebbifamu dhalatte. Achirraa bara 2004 irraa yoo achi as tilmaamame reefu waggaa 14 keessa seenaarti. Amma deengata namicha yoo laalu namicha akkuma isiinuu kaameraa irra loltee namicha mataan maal ta'ee maaliin. Qarshiisaan inni isiin uffatu tokko hin jiru ammoo argiteen amma deebi'uu jedhanii. Amma deebisaallee sammuu kanatti hin jarjaraa beektaa waan kana akka isa jarjarsaan beeku namicha. Daa'imatti argee jarjaree moo duruma jarjara? Beekolaan ariifataan inni haasawullee baay'inatti tolle. Kana waan ta'eef isin alaa kullaadhattu daa'imatti. Seerillee akka nama gaafachiisu beektaa daa'imatti dubara dirqama waggaa 18 guutuu qabdi. Deebitanii immoo amma kan inni jarjaru kan inni fiigu kun immoo sirriimaan muluu bushaayaa. Kanaaf amma ishiin beektaan akka isiin hin dhageenyetti isiin nama kana kamtu umurii isaa guddaadha kamtu umurii isaa xiqqaadha bakka achi keessa hin jenne bakka waan umurii namaa addaan baafte madaalturra hin jenne kanumaaf isiillee yoo waan akkanaa suuf nu dhageetti amileen isii cabuu danda'a rifachuu dandeetti kanumaaf jecha goomatti mana cufeetiin sirnuma godheetiin sitti haasa'u jira. Siif daawwattoota keenya jechuudha. Isaan irraa wanti tokko amma waan kana waan ammaa haasa'u jiru kan ishii irraa yoo dhoksine lamaanumaan teenne kun daawwattoota keenya ta'anii haasaa jirra miti. Maa wannoo bara waayifaa waan hin baniniif barisii viidiyoo ni ilaaltu garuu wanti jiru akka wanna kana hin beektu siin amma sitti fakkaate kiyya waa tokko beekuu qabda kun seenallee haga uummanni waqqasa. Deebi'eetiin immoo mucattii kan seerrillee nama gaafachiisa. Namichi nama guddaa akkamitti maaliif maal taatee isii kan nama guddatti kennu. Ani kiyyaa hojiin keenyatti hin tolu hojiin kee hin bareechiftallee akka malee waa. Hin balleessitallee akkuma sanii. Innaa amma ishee mucattii tun booda namicha kana duuba isaatu qoratamuu qaba. Ilmoo qabaatinna maal ta'e akkana ta'e. Ishee akkamaati mee akkam jettu mucattiin barwaana hihimatti humna abdi malee nama jalafuu abdi malee waa hihimatti taaguma ilmaama isii sanittu dhugaasitti maamiti dhaga'uuti qaati maatii walangee gammadee maal ta'ee namni walumannaa namni martuu gammachuun adda lixe ni baay'ee keessa jennaan liqinfamne maaliif yoo jette amma caalaalee rakkina ijoollee talaaluu fi kabeekuu fi qoratu ana akka seeraatti illee jechuudha. Dhibaayinaan gammachiifnee kanaafuu mee rabbummaan keerimaa godhuu keerimaa taasajjaluu atillee beektaa duraan waaqaa fi hoositti mana akka malee ooqifta. Maal goonaan jetta ati boo ana bira geettu waa hundaa natti ana natti jechuun nabbu buutaa barate. Si maatanatu ooqiftaa barate yoo xiqqaate ani dhugaasitti maamiti ija silaa. Waa mana gaafa. Ati kun maasii godhu
jira na dhagaye. Ani kana booda harkallee natti facaasin harkallee duraa gadda jaafa. Si galaaniti. Ati silaafuu beekta dakkama goonni kan kee yoo tuqani akka hunna laal hafarfamta. Kanaafuu waan kanallee suuta gastiraan qabadhuuti daa'imallee hin dhageessisini. Suuta. Ni dhageessisa akka hundaatti. Ati garuu waan nuuf duraan xurumbaa harkasii kaa'anii bara afuufaa olii gadi hin deemta. Xurumbaa duraan hordoftoota ittiin daa'imatti. Please guys wanta inni jiru kana isa gorsa komentii barreessatu. Innaa kana waan ta'eef. Xurumbaa dubartii afuufaa yeroo afuufaa. Akka nama yaadaa tokkotti laal akka nama yoo xiqqaate beektaa situ naddoo jiraaf situ malee namni mari'annuun si caalaa ijoolleen nurraa fagoo jiran malee obboleen ta'e namni yaada qabu beekaa namni waan kana godhutti. Ani dura waan si jaaladhuuf as dhufe malee dhugaa rabbii amma garaa na balleessitee illee jirta na aartitee jirta barumsa kiyya fixee deemuu barbaada si bira. Garam deemtisa. Bakkeen deemuun jiru akkamitti akka jedhamee si majjeega. Garam deemtisa jechuun. Na aartitee obsee dadhabee waa jettu amma bubuuta waa jettu amma. Garuma deeman sanuu dhabnee miti otoo gadi deemnu jiraata. Anuu si waliin deemaa jiru. Buutuu jedheetiin rakka'eetiin ta'a amma hin deeme yaada keetiif uumattu liqileesee. Yaa akki ani kan fuudha kiyyaa si rakkisee dhaloo fedhe ormiin kiyya jaatamallee yoo ta'e fuudha rakkoo qabu. Anaa ganaa umurii mana 20 wayii keessa jiru kan dhiisti. Jaatamallee yoo ta'e. Sagaltamallee yoo ta'e fuudhuu danda'an ani kiyyaa sirrii adaatiilee anaan rakkatte si azaazzinuu jedhee amaarri waan akkana naa karaafuu amma dubbii amma siin jedhe kana ministeera godhi qabadhu lakkuma daattoonni jennallee haadha gara daa'imtiin tun akka tasaatti telefoonuma kanaa fuutee viidiyoo daawwattoota keenyaaf marre kana argitee addaa waan akkanaatiin na oofuuf deeman ettee amileen ishee akka cabuun barbaadu haga jala buunee qorannee wanni kun gara bahee bootti gingilchini abtaa mula bobira geessini haa gingilchu waan kana meesiritti tolchi. Addaan baafne akkasitti itti deemna. Ila onnoon kiyyaa hin gingilchanii warri daawwattoonni haa gingilchan. Kiyyaa waa'ee koomenti akkanatti si gingilchan warra seenaa isin huqqasa hojjettiin tun seerri isin gaafachiisan utuu jira ishee. Naa kana waan ta'eef. Waan kana ta'eef rakkoota akkana gingilchan jarri kiyyaa. Akkasii daawwattoota keenya kabajamoo dhugaa dubbachuuf dubbii. Maaliif ministeera haasoftan jetteetiin tattaafte waafu. Isiin immoo wanni xiqqishu aartiin beektan. Jechuun waan miidhage ishii amma onna uffata bitattu uffata bitattu deemeetii uffata siyaa bittuu bakka. Uffata na bitaa fi qashoo kennan binnaa fi namichi ganaa waan bitus ta'e ganaa maalii wanni woo ta'e. Isii an oduu waan namichi argi amma murtee wanni hunduu hin qallalaa ba oduu namichi argi. An amma sanumayyuu beektaa wanni deemaati. Birri isaallee irraa fuudhuu hin ta'u sun gana sun namichi yaada jarjarsaa annaan gadi waan oduu isumaa ta'u sun hin ta'u ka isaa sun hin ta'u wanni isaa iddoo hin ta'u simaaltu amana itti si erga namichuma sanu maa namichuma sanu yoo ta'e kiyya osoo hin yaadatin harka na baastee oolte odumaa hin nadheeru beeku waan keessa na seensifte yaadatu hin danda'u harka na baaftee hin oolte. Maal jechuun? Waan jedhe dhageemmi. Namichatu waraabessarra foon fe'atee foon kiyya jedhee haga ani bakka akkanaa ga'ee deebuu tuttee jedhee yoo inni deebi'u foon hin jiru. Akkuma san amma duraayyuu du'an taa'u akkamitti aadaan isii dhufa bar waan isin mana kana keessa gurguraa bultan informeeshinii takka takkaan na bira gaaba. Akkasii daawwattoota keenya. Ani dhiyoonni kiyya waan keessa jiru na beektaa duuba kiyya na beektaa mistira kiyya na beektaa. Akkamitti hin beekne akkami wallaa. Anaafisii haga ol jaalannu beektu baratti rakkoo kee. Kanuma bicha wal nyaati ta'e. Jechuun wal jaalan. Akka anaafisiin ol amannuuf wal jaalan waan beeyne waanuma beekne jiru. Wal jaalan. Is kan balleessini. Keessan bareeduma bakka itti wal jibbisan qabdani. Jaarsarraa wal jibbinaa? Akkasii wal onna jibbinu. Akkasii isiillee dhuftee amma kaasiitii fuudhitii uffataa bitattu uffataa bitattu jarri deebi'uu heedanii warri deebi'uu akka facaaftee dijuun maal maalii kanneen illee zabiyyee jaalatte jaarsicha namicha iban namicha maal kun ogiyyaan anka ati sodaattu anka jedhu hin jaalatte fakkaatti. Jechuun akka duraanii sanbaa lolan qabdu gammachuu qabdi. Akkasii daawwattoota salaamu alaikum jettee daawwattoonni akkasuu jiran zaba. Amma haasa isin ofirra. Salaamu alaikum. Kameeraa keettanii naqaasitanii.
Salaam alaikum jedhi meeti dubbatu jechuun nuti kaameraa dhimma biraati. Isaan siif azananii barnaati shinnoo isaan nagaa jedheen. Sirri laalladhu jedhan qoradhu tolchii namicha sirri. Akkasii jedhan wallaahi maa akkana taate wallaahi isaan nama gaarii barsiif. Jeenkaa. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hin gaabbitee. Akkasii daawwattoota keenya kabajamoo zabaalleen salaama isin gaafattee jirti waan akkasiitii kanumaa fi kaameraa isinii kenne mee dhimma kanarratti isinillee nooliin tolchaati. Haala mucattiin fuula baddee as laalimee sirriitti. Ichuun naarte dhugaa qabdanii jee. Maal taate? Gammachuun takka illee nama aarsitii beektaa yeroo takka takka. Hin gammadde? Maaliif gammada? Akkasii daawwattoota keenya kabajamoo isin waan kanarratti yooma isinummaan nagaa buuftanii yooma isinummaan yaada keessanii jechuudha dhaabbattanii.